Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa kaffaltii paaspoortii kennuu fi haaromsuuf kaffalamu fooyyessuusaa beeksisee jira. Haaluma kanaan gatii tajaajila paaspoortii irratti daballiin hanga 400 taasifamee jira. Paaspoortiin hasaadasuus ta'ee baasuus ta'ee seerri haaraa bahee jira. Ammallee waa'een paaspoortii sababni isaa namoonni keenya hedduun hin deemaa jiru. Namni baay'een deemna hundumtuu deemaa jira. Namoota baay'een deemaa jiru. Paaspoortii malee immoo sosocho'uun hin danda'amu. Hin beektu biyya keenya biyya ormaa keessatti inni danda'e hin baafata. Inni dadhabe immoo miila isaan guzoo jammara akkuma beekamu akkuma durii kaasee jirudha kuni. Kunoo amma akkuma viidiyoo kan argitan maal jechaa jiru dhaggeessaniitu. Esh nageenyi gooftaa isin yaa baay'atu jirtu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo fayyaa nagaa keenya obboleettiin keessa ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga fayyaa taatanii isin jecha nagaa isin gaafachuu irraa fadhe osoo hin taane dubbii fi jarjaree osoo hin taane haala paaspoortii kanatu xiqqoo ishee namatti jedhee kanattanii nagaa isin gaafachuu hin irraanfanne isiniin jedhee viidiyoo isin laalchise. Baga jiraattan isiniin jecha anis mucaan keenya soorsaan hundumtuu maatiin biyyi nagaadha galanni waaqayyoof haa ta'u. Isin biroo akkami soomanni akkami warri soomtanis warri soomsisiisaa jirtanis baga jiraattan isiniin jecha jabaadhaa kadhannaan keessa soomni keessa isiniif haa dhagaamu biyya keenyaaf illee nuufirree isiniif illee haa ta'u isiniin jecha akkuma amma argitanii viidiyoo kan argitanii kaatanii egaa paaspoortii baasisuus ta'e haaromsiisuus ta'e seerri haaraan yeroo hundumaa baha deema waa'een paaspoortii kana dura akkuma beektanii yeroo dhiyootti bahee ture seerri addisiini paaspoortiin achokkaan birri 35,000 hanga 35,000tti jedhamee seerri haaraa bahee ture. Dhiyoo kana jechuudha baay'een turre ji'a sadiif akkasuma caalan turre jechuudha. Birri 30,000 hanga 35,000tti paaspoortiin guyyaa 3 yookiis 4 keessatti ba'a. Guyyaa 3 yookaan guyyaa 4tti ba'a. Birri 35,000. Birri 35,000 35,000tti guyyaa 3-4 keessatti achokkaan jechuudha. Birri amma kanaan bahaa jechuudha. Inni torban tokko turu immoo jechuudha paaspoortii. Jammarree amma baasisuu jammarree irraa amma torban irraatti nu baa'oo ta'e inni immoo birri 25,000 jechuudha. Paaspoortiin tokko baasisuudhaaf achokkaan wayin kan torbaniiti inni. Amma immoo maal jechaa jira miidiyaa irratti kan beekame ammas immoo diggaamee gadhiifamee jira jechuudha. Maaliif akka paaspoortiin kun yeroodhaan daddafee dabalaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf naan galle. Sababni isaa sababa namni keenya deemsa baay'isaa jiru ta'ee sababa maal akka ta'e hin beeku. Baasisuus ta'eedha amma immoo seerri isaa nalanaa bahee jiru kun baasisuus ta'ee asaaddasuudhaafis ta'ee paaspoortiin birriinsaa 400 dabalee jira. Maallaqi itti dabalee jira jechuudha. Asaaddasuus haa ta'u baasisuudhaafis haa ta'u. Birrii 400 itti dabalee jira jechaa jira. Televezyiinii irratti dubbatamaa jira. Miidiyaa adda addaa irra deemaa jira. Wanni paaspoortii kanaa baay'ee cimaadha. Baay'ee cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee cimaadha. Maaliif isiniin jedhe beektu paaspoortii malee socho'uu hin dandeenyu biyya ormaatti yeroo deemnu paaspoortii malee egaa homaa fiigachuu hin dandeenyu hin beektu. Kanaaf haa ta'u paaspoortii malee olii gadi deemuu hin dandeenyu. Kanaaf akkana gatiin isaa dabale ta'e waraqata isaatu dhumee ta'e ani yeroon achi jiru yeroon birrii amma sanaan asaaddasiisu yeroo sana baay'ee nagarrame akkamitti baay'atee amma kana ta'e jedhee baay'ee garramameen ture jechuudha. Yaa atuma jennu biyya keessa biyya alaa hin qabu dhumaallee ta'aa jira waa'een paaspoortii kana. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoollonni baay'een biyya keessa yaaddanii jaalallee keessa yaaddanii abbaa manaa keessa yaaddanii maatii keessa yaaddanii hin jirtu. Qomna gara isinitti hima qaldiin qalleedha yeroo tokko homaan itti fakkaatu. Yeroo fayyaa qabnutti yeroo maallaqa harkaa qabnutti yeroo foon keenya kunillee lafeen keenya kunillee foon uffatee jirutti homaan itti fakkaatu. Sababni isaa waan baay'eetu jira. Achi dhuftanii achi deebi'uu fi akka durii sana hin se'ina. Birriin baay'ee dabalee jira. Daldaalaan illee baay'ee fudhataa jira. Waan paaspoortii kanaa wal qabate dhufee ka'eetanii galeetan warra kolaalee maatii kolaalee ka'e deebi'a. Jettu taanaani dhugaadha isiniin jedha.
xiqqoo ishee ulfaataa deemaa jira yeroon kun amma. Maaliif waan baay'eetu jira. Dhuftanii deebitanii warra keessan laaltanii maatii keessan dubbiftanii qilleensa biyya keessanii itti dhalattanii ilaaluun akkuma jirutti ta'eeti. Maal dhuftu isin jechuu koo miti. Garuu dhufeetan biyya koo Itoophiyaa laalee maatii koo laalee achi deebi'ootanii baay'ee xiqqoo ishee ulfaatina qaba. Sababa isaa isinitti hima. Maaliif yoonaan jettanii sababii malees akka namaa isinitti himaan jiru haala paaspoortii kanaan wal qabate tokko heeyyama warra dhuftanii hin danda'ama. Warri maatii keessan bira achi hojjetaa jirtan kana heeyyamsiistanii ji'a tokko torba sadii torban lama hirifti naa kenni madaami jettanii hirifti aan dhuftanii hin dandeessu. Fedhii seetiin sin ergina. Garuu fedha keessaniin dhufee keetan deemee hojjetadha jettu taanaan hammallee ulfaata. Gana waan baay'ee nama gaafata cikichikiinsaa waan baay'eetu jira. Maallaqa keessan kaffaltanii otoo kash gootanii deemtanii sin rakkisu ture. Maaltu nama rakkisa beektu yeroo kana utuma afaan beektanii utuma hojii biyya ormaa san beektanii waan baay'ee barumsa isaatti baradhu siniin jedhu barattu malee hin dabartu siniin jedhu cinqati baay'ee qaba. Kunoo waan soba hin qabne tokko namni tokko jirti obboleettii Misoorsaa dira biyya lama deemtee deebite sadaffaa deemu Dubaay waggaa lamaan kana galte ishee waggaa tokko na dursiti waan ta'eef Beeruut immoo turteetti erga galtee deemtee deebiftee achisi. Isheen qoonqaa biyya lama otoo beektu asitti si'oosii baradhu jedhaniini paaspoortii isheellee irraa fuudhanii si'oosii sanarree barattee intinitti barattee iddoo Soorsaan naqee mucaa kana horii bitee sana sulultaatti barattee jechuudha. Wahiini birriisee qaba jettee birriisee kaffaltee deemtee hojii hojjetataa hin jirtu. Wayin baratteetti jedhanii si'oosii sana deebisaaf hin jirani. Kennaaf hin jirani. Gidduutti rakkachaa jirti jechuudha. Namni kamiyyuu akkanuma ta'ee jira. Maaliif namni afaan beeku kamtiyyuu namni qoonqaa beeku kamtiyyuu xiqqoo isheen ulfaata. Alan akka durii miti ulfaataa jira. Koottaa galaa biyya keessan jiraattu nagaatti maaltu isin rakkisaa akkana taatani utuu isin hin jedhee isobadha. Hin barbaachisu. Utuu isin hin jedhee afaan isin hin jedha malee waan baay'ee jira. Koottaa galaatii deebi'aa isin hin jechuun baay'ee ulfaata. Sababni isaa afaan beektan kanaan darbaan jirtani. Qoonqaadhuma hojiidhuma dandeessan sanaanii ganaa amma tokkottanii barattanitti ganaa barattanii ganaa daldalaa birriillee kaffaltanii kaataniiti deemtu. Otoo akka kootii waa'een paaspoortii kanas saddasuus haa ta'u haaressuus haa ta'u baasisuus haa ta'u yeroo hundumaa dabalaa deemaa waan jiruuf utuu akka kootii utuu akka ana obboleettii keessan amma yookiis amma dandeettii goosinitti mukanaa utuu dhufuu baattanii waggaa tokko har'a galuuf yoo kaatan itti jabeessitanii hojjettanii waggaa lamaffaa itti dabalattanii hojjettanii. Waaqayyo madaamii keessan garaa isin laafifnaan isheen isin asaaddaste. Anamma yeroon achi jiruuf kun asaaddasadhe dhugaa dubbachuudhaaf ji'a tokkittiin irraa hojjedhe paaspoortii sanarraa icciitii isaa baay'ee isinitti meera akka nama 5,000 waan ta'eet ilaaluu dandeessu. Viidiyoo sana as jira waan ta'eef waan isin hin sobne jechuudha. Waaqayyo madaamii keessan garaa isin laafifnaan isheen isin asaaddaste. Isheen immoo garaa jabaatti taanaan damoosa keessan ji'a tokkootiin asaaddastanii dhiifama naa godhaaf tottooqaa hojjechuu koof immoo hojjetachuu hin dandeessu itti fuuftanii jabaatanii xankaratanii. Anumti kuni osoon ka'ee nan deema jedhee irra hodhaan kunis naa fayyee maal jedhee nan deema jedhee icciitii baay'ee of keessaa qaba. Birrii qabattanii kaffaltanii deemuu fi birrii qabdan sanatti kaffaltanii darbuun garaagarummaa qaba. Baay'ee ulfaata. Mucaa ittiin kun ji'a jaaffaa amma ji'a torbaffaa kerramti. Ji'a torbaffaa kana hojii rakkataa jirti deemuudhaaf si'oosisaa qoramtee maal jettee akkana taatee jedhaan akkana taate maal ishoo taate jedhaan. Daldalaan cirraasha amma paaspoortii fudhatee dhoowwatee jira. Baay'ee ulfaataadha dhugaa isiniin jedha. Jabaadhaa hojjetadha waaqayyo isin haa gargaaru. Haalli paaspoortiillee cimaa jira. Haalli deemichaallee cimaa jira. Haalli intini ittiin baafatan paaspoortii ittiin baafatan jechuudha. Asaaddisuu haa ta'u dabalaa jira. Haaromsuu haa ta'u dabalaa jira. Garuu haa ta'u iyyuu malee dhufeen deebi'a hin jedhina. Dhufeen deebi'a jennaan hin ulfaatina qaba. Bu'aa bahee hedduu qaba. Waan an argaa jiruuf isinitti himaa jira. Waan qabatamaa waan soba hin taane isinitti himaa malee ani akkasumaan zimmiree yeroo isin gubu yeroo keessan isin gubu kanarra taa'ee odoo odeesse. Maaliif dhugaa isiniin jedha baay'ee ulfaata. Waaqayyo isin haa gargaaru. Mee akkuma argitan viidiyotti daawwadhaa warri haadisii mana keenya subscribe nuu godha. Warri isinitti tole ilaala. Kana isiniin jechuun dhufe viidiyoo kan biraan hamma walitti deebinutti
Habiboche nagaa naa turaa sinin jaalladha. Ciao.